karasa tefadalu nuvana inni jalu karamonni karasa tefadalu Yesus goftar amen baga guyya cuuphaa irraatiin isin ga'e amen baga gammaddan amen lubbuun ammi kun du'a jalaa ba'anii gara jireenya bara baraatti dabalamanii yeroo dheeraadhaaf barumsa cuuphaa fudhatanii har'a garuu sirna cuuphaa isaaniitii mee waa'ee lubbuu kanaatiif gooftaa galateeffadhaa. Maali jedhama gandi kun? Aanaa Dambii ganda Gooroo Sokorruu jedhama. Namoonni kun yeroo dheeraadhaaf barumsa fudhachaa turanii har'a garuu sirna cuuphaa isaaniitii sagaleen Waaqayyoo kana jedha. Wangeela Maarqoos boqonnaa 16 kan dubbisa. Inni gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaatti wangeela lallabaa. Namni amaneef namni cuuphameen fayya. Namni amane garuu baradama. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Kana booddee isin firdii jalaa baataniif. Mee ani firdii jalaa ba'eera jedhama. Kaleessa gooftaa Yesuus Kiristoos utuu hin argatanii waaqota hormaatii fi sagadaa hojjechaa turtaniitu. Har'a garuu inni isin argattan kuni firdii jalaa isin baasee du'a keessaa gara jireenyaatti isin dabarseera. Kanaaf baga gammaddanii faarfannaa keessanitti fufaa. Garadubako illa lalamafa Garadubako illa lalamafa Garadubako illa lalamafa Garadubako illa lalamafa illa lalamafa illa lalamafa illa lalamafa illa lalamafa illa lalamafa Ergamanduwa manako akaisene Ingaluduni manako ingaluduni Ingaluduni manako ingaluduni Ajaja wase okatu murto tigende Ergamanduwa manako akaisene Ingaluduni manako ingaluduni Ingaluduni manako ingaluduni Ingaluduni manako ingaluduni Ajaja wase okatu murto tigende Ergamanduwa manako akaisene Ingaluduti manako ingaluduti ingaluduti manako ingaluduti Adawale otanu mutrotine Ulagana kuchise Yavera la magenya Ulagana kuchise Yavera la magenya Ulagana kuchise Yavera la magenya Sitinundandani mormitundina kenya Bobata kela jise Yesus gachana kenya Sitinundandani mormitundina kenya Bobata kela jise Yesus gachana kenya Arriwa kabekani Abu Burrakani Innisani kufe Akamichal jerani Yari kondi game Asaran shetana Numaka fayyene Numa botina Arriwa kabekani Abu Burrakani Innisani kufe Akamichal jerani Yari kondi game Asaran shetana Numaka fayyene Numa botina Arriwa kabekani Abu Burrakani Innisani kufe Akamichal jerani Yari kondi game Asaran shetana Numaka fayyene Numa botina Arriwa kabekani Abu Burrakani Innisani kufe Kangenya Yerusalem Kenya Imona Viyala Bambona Kangenya Yerusalem Kenya Kangenya Yerusalem Kenya Oda salvajado remo Imona Kenya Yesusi anamanda Kenya Odari amadu remo Imona Kenya Yesusi anamanda Kenya Odara kachadu remo Imona Kenya Odara kachadu remo Imona Kenya Odari amadu remo Imona Kenya Kala ko bolsa jirenya ko Wangela 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 ko bolsa jirenya
Baga guyyaa har'aatiin Waaqayyo isin ga'e. Waan tokko yaadan ture. Namoonni baay'een carraa kana hin arganne. Kaan seexanni lubbuu isaanii balleessee, kaan dhiigni isaanii dhangala'ee, kaan utuu waaqa hormaatiif hojjetanii, utuu ilma Waaqayyoo wajjin wal hin argin biyya lafaa kanarraa deeman. Isin garuu abbaa keessan ijoo wal agartaniiti. Garaan keessan baga gammade. Cuuphaa nuyi har'a isin cuuphuu dhumnee Yesuus Kiristoosis cuuphameera. Maalan jedhe? Sagalee Waaqayyoo keessaan iddoo tokko dubbisaa. Har'a booddee bishaaniin cuuphamtanii baatu qofaa osoo hin taane ibiddaan isin cuupha gooftaan. Mee sagalee keessan ol kaasaa. Ibiddi Waaqayyoo anarra bu'a jedha. Wanti nuyi amma hojjechaa jirru kuni namoota gooftaa Yesuus Kiristoositti namanneef diraamaa wayii fakkaata. Anaaf siif garuu nuu galeera. Seexanni waan tokko godha. Dhugaatii ogummaa namatti fakkeessa. Argitaniittu. Jibba ogummaa namatti fakkeessa. Maatii wajjin wal dhabuu ogummaa namatti fakkeessa. Namoonni baay'een guyyaa har'aa qoosuu danda'u. Jaallattanii jibbitanis garuu wanti tokko nafu. Du'i nafa? Mee warri du'i nafattan? Lafarratti haftu? Mee warra haftan? Hin haftu? Eenyuyyuu Yesuusin alatti mootummichatti galuu hin danda'u. Sagalee guddaadhaan ameen. Isin garuu har'a jireenya bara bara argattaniif. Du'a keessaa gara jireenyaatti dabartaniif. Mee sagalee keessan ol kaasaa. Du'a keessaa gara jireenyaatti darbeera jedha. Du'a keessaa gara jireenyaatti darbeera. Maal jettan? Du'a keessaa gara jireenyaatti darbeera. Wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 4 kanan dubbisa. Hojjetaa wayii lallabaa Yohaannis kan jedhamu waa'ee Kiristoos dhugaa ba'uuf isa ergame. Waa'ee Kiristoos dubbachuudhaaf isa ergame. Inni ofii isaati Kiristoosin miti. Waa'ee isaa garuu dubbateera. Akkuma kootiif lallaban isitti beekamama. Akkuma narra qaamaan dhaabadhu kanaa, akkuma narra dhaabadhee jiru kanaa dhaabateetu waa'ee mootummaa Waaqayyoo himaa ture. Ani jedhe bishaaniinan isin cuuphadhe. Innana booddee dhufu garuu abiddaan. Eenyutu ibiddaan fuudhaaf? Eenyutu bira muree galcha? Ibiddaan asitti qabate sirraan naawu. Ibiddaan asitti qabate sirraan naawu. Innana duuba dhufu ibidda. Amiin jedha. Mee sagalee keessan ol kaasaati. Hafuurri qulqulluun na argata jedha. Hafuurri qulqulluun na argata. Maaliif as dhuftee? Maaf asitti nu cuuphuu dhuftee? Maaf dhufte yoo jedhanii ergaan qaba. Ameen. Ammasin har'a cuuphamtanii har'a hafuura qulqulluudhaan guutamtanii dhaabatu tun taane isin immoo addunyaarra naannooftu. Kana booddee isin duuka buutuu eenyuti? Mee duuka buutuu Kiristoos jedha. Akkuma nurraa wangeela dhageessan isinii dhalootaaf eebbataa ture. Nan dubbisa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Kunis macaafa Isaayyaa raajichaati keessatti sagaleen lafa ga'oonaa keessanii dhagaa dhaggeeffadhaa. Gooftichaaf karaa tottolchaati.
Haaraadhaan diinni irra deemus qajeelcha. Ameen. Amma isinii as ilaala. Eenyuudhaaf laphee keessa qopheessaa jirtu? Kana booddee eessa keessan keessa jiraata? Isin keessa jiraata? Hafuura eenyuuti? Mee hafuura qulqulluudhaan? Maal jettan? Amma hafuura qulqulluu kun isin argatu. Kana booddee jireenya waliin dha'uu kaleessaatiin chaa'u. Soba isaatiin chaa'u. Dhugaatii isaatiin chaa'u. Baratanii miti? Kanaaf jabaadhaa. Iftarra isinirra bu'e isinirraa naamu. Waa'een gooftaa Yesuus Kiristoos cuuphameen isinitti dubbadhee deemu. Amma isinii daandiidha kana booddee gooftaadhaaf daandiidha. Warra mootummaa Waaqayyo babal'isanidha. Tokkommoo waan tokko beekadhaa. Hafuura tonkolaa, hafuura kaleessaa hin sodaatina. Kana booddee isin irratti hin hojjetu. Mee kana booddee ana irratti hin hojjetudha. Maal jettan? Kaleessa waan baay'ee naa qalaa, waan baay'ee naa godhaa jechaa turedha mitire. Irkaas hin baaseera Waaqayyo. Har'a garuu dhiiga Yesuus hin bitamtaniidha. Mee ani dhiiga Yesuus hin bitameera jedha. Kanatti gammaddan gooftaa galateeffadhaa. Galanni Waaqayyo ta'u. Nan dubbisa. Yeroo namoonni hundinuu cuuphamanitti Yesuus hin cuuphame. Ameen. Yesuus maal ta'e? Hin cuuphame. Maal ta'e? Hin cuuphame. Ameen. Yesuus hin cuuphame. Utuu inni kadhachaa jirus Waaqni hin baname. Hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin mul'atee irra bu'e. Isin irra bu'u. Har'a isin irra bu'u. Har'a isin irra bu'u. Har'a isin irra bu'u. Har'a narra bu'a jira. Jira. Sagalee Waaqarraa dubbate ati ilma gosa jaallatamaadha gammachuun koo siif irraa raawwatama jedhe. Harka walitti reebaa galateeffadhaa. Galanni Waaqayyo bata. Kanaaf bishaan kana keessa lixxanii baatu tun taane kana booddee isinii ibiddi Waaqayyo si irra bu'eera. Irra bu'eera jedha. Asuma keessatti bakka gammaddan isinii jecha amma yeroo nu itti argamnu Haroo Dandii lakkoofsa 8 naannoo piroojeektii jirtan jalqabneerra kunoo Haroo Dandii akka kanatti biyyi Dandii baay'ee bareeddi, baay'ee nama gammachiisa. Hojiin harka Waaqayyo nama ajaa'ibu. Mee galaana kana eenyu diriirse? Garatti deemu beeknaa nama gala. Waaqayyo nu gammachiiseera. Warri gammadan galateeffadhaa Waaqayyo. Mee Yesuus Kiristoos ba'aa namarraa buusa jedhama. Adaraa kallattii garagaraa kan jirtan lafa onaa kanatti hojii Waaqayyo hojjechaa jirra. Isa asii kana yoo Waaqayyo nama arge alaa namni nama arguu hin danda'u. Dhaamsin isinii qabu. Hojjettoonni wangeelaa kallattii garagaraarra kan jirtan dhaloota lafa onaa jiran ilaalaa, deemaati ilaalaa. Dhaloota baay'een namoota dhufee dhugaatti ba'u dhabee bineensaan nyaatamaa jira. Kanaaf adaraa kallattii garagaraarra kan jirtanii kunoo namoonni kunii namoonni hammi kunii bara kana gooftaatti amananii gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii yeroo gara isaanii dhumnee lola gurguddaa fi namoota boquu jabaatan turanii har'a garuu Yesuus laphee isaanii cabsee seeneera. Hojii Waaqayyo hojjechaa jirra. Kallattii garagaraa kan jirtanii kadhata keessanii nu bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Asuma dhaabbadhee moo waan tokko nan dubbadha. Lafa onaa kana dhaabbadhee nan dubbadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin rakkoo garagaraa keessa kan jirtan, hidhaa garagaraa keessa kan jirtan, ani hidhaa isinirraa hiikeera. Biyya hambaa kan jirtan, rakkina garagaraa keessa dhiphachaa kan jirtan, dhukkubaan kan rakkachaa jirtan, maqaa Yesuus Kiristoos hidhaa keessa isinirraa hiikeera. Waan hundumaatti isitti cufamee boo'aa kan jirtan, jireenyi keessan ganammi galgalli gadda kan ta'e, maqaa Yesuus Kiristoosiin gammachuutti jijjiireera. Waaqayyo bara keessaniif jireenya keessan eebbisu. Nuuf kadhadhaa isiniin jennaa Waaqayyo isin eebbisu eebbifama. Situ addanaan naga'ee gaarummaan kan keenya kuusaa hormatee baruu danda'ee akkamitti si dagadha situ Mana eenyu? Mana Giree. Gandi isin keessatti argamtan maal jedhama? Gooroo Sokorruu. Ganda Gooroo Sokorruu naannaa Haroo Dandii lakkoofsa 8 argamna. Amma sana cuuphaa xumurree galuuf jechaa jirra. Waggaa meeqaaf? Waggaa 40. Waggaa 40. Araqee dhugaa ture. Waggaa 40 dhugaa jiru araqee. Nan sirba. Hin sirbi. Nan ijja. Nani nama wal lolaa. Nama wajjin wal Nama lola. walitti hin bu'aa. Amma erga gooftaa argattanii jireenyi keessan jijjiirameera hojii jijjiirame. Jijjiirameera malee. Ergasii maal sinii ta'e? Alamiin naate alamiin. Galateeffadhaa Waaqayyoodha.